Shakkii jabaatu bee har'a. Abdiitti immoo maaliif zayitiin namni? abdiin isheen gubattee haati manaasaa maaliif akka isheen ibidda sana zayita sanatti naqxee gareen shaadaa bareechee ni beeka. Gareen shaadaa baasuu hin dandeenye anatu gadi. Kiyyuu lidhiif kiyyuu naan hin jedhin. Shamara Arsii ni ajooytanii jedheen. Wallaahi asli Kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya warroonni bakka fedha garaagaraa nu hordofaa jiraatan mata duree lama qabanni dhiyaanne tokko iccitii abdii raggaasaa jaartiin isaa maaliif zayitii itti naqxe jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Kan biraa Soolan waan kanarratti waan dubbate qaba. Wanni sun dhugaa ta'ullee soba ta'ullee mee wanta inni jedhe walumaan laallaa hangam taka dhugaadhaa inciin xalla sanaan booda gama biraatiin Kiyaar Bashiir shamara Arsii yeroo lama nutti deebi'ee nu arrabsee shamarree Arsii ni ajooyitti jedhee kuni Arsii haa ta'u, Jimmaa haa ta'u, Harargee haa ta'u, Guraagee haa ta'u, Silxee haa ta'u, Amaara haa ta'u, Jinni haa ta'u, nama taanaan namni ni ajooyitti hin jedhamu haraam callaadha. Namni nama. Keessattuu immoo shamarree Arsiitiif haadha keetii obboleeyyan keetii akki kun dogongora jabaadha jedhee tan amana. Takka qofa osoo hin taane yeroo lama sadii irra deddeebi'ee akkas nuun jedhe jechuudhaan himataa jiran. Gama biraatiin Asliinii fi Kiyaaris wal dhabanii jiran. Dhimma kanarratti wal dhabanii mee Kiyaar Asliidhaan maal jedhe? Kiyyuu lidhiif kiyyuu naan hin jedhin. Wallaahi asli rabbiin hamilee ta'e haa cimsu ati jechuu. Sababni maal akka ta'e beektaa baalagummaa kan kee mucaa maqaa keetii jecha 80,000 kasaaree tikeettii muree waa mara itti deebise wajjin dhaabattee na xiqqeessuun ofkortee xiqqaadhu rabbi si haa xiqqeessu yoo an dhugaa si kabaje yoo an xiqqoma kabaja keetii jedhee gurbattii furrii sanii godhe haadha xiyyaati obboleettii isiin beekta haadha xiyya mucaa Kiyaar hedduu takka miira keessa galee jira. Wanti isa miira keessa galchees abdiidha. Abdii nu beektan abdii baangalii jennaan nuti turii. Gaafa takka TikTok irratti faamisi ture galee biyyatti rakkate mannis jalaa diigamee jaartiis ni fuudhee jaartii bareedduu fuudhee biyya alaatti jaartii ergachuudhaaf ni sodaate ni na dhiiftiidhaaf jaartii isaa baay'ee takka bareeddi. So asirratti wanni isin hin jedhanii miidiyaa kanarratti yeroo biyya arabaa jettan itti fayyadama. Wallahi itti fayyadama. Keessattuu namoonni biyya arabaa jettan gaafa biyya arabaatii galtan dubbiin jijjiiramuu malaa haalli jireenyaa qaala'uu malaa. Rakkoo garaagaraa saaxilamuu waan dandeessaniif akka abdii kanatti kadhaadhaaf waan saaxilamtaniif of eeggachuu barbaachisaadha. Kiyaar Bashiritti birrii 300 kennee Dubaay na fidi jedheen. Kiyaar birritti laqamu godhee biizaa ati Dubaay dhufuu hin dandeessu. Biizaan kan kee si nayyamamu nama keetii kuni Dubaay dhaquu hin danda'u. Wallee rakkoo meedikaalaa ta'a waan badiin qabu yookiin duraan dhufee bilook ta'e hin beekne. Alaa kulli haal abdiin Dubaay seenuu hin danda'amu jedhama. Sanaan booda birrii 150 deebisee fi 150 immoo biizaa gubateetu kasaaraa anayyuu na seesinsee jedheen. Asirratti dhaqee abdiin bakkoota garaagaraa deemee himataa ture. Asliifaa bira dhaqee himataa ture. Boodarraa birrii 150 kanaan sababa ramzii sii deebisee wanti sii kennu qabu kanaa jedheen. Achumaan gubbaan maqaan siin balleessa malee siin dhiisuu jedheen. Amma as keessatti Asliin ni fi Kiyaar wanti irra irratti wal dhaban gaafa duraa sababaa keetii jedheen birrii kana hunda dhabee har'a akkamitti isaa wajjiniin asnatti duultaa. Dhugaa dubbachuudhaaf immoo dallaallee warra Dubaay nyaataman hin deebisanii birrii. Kana siin jedha. Gama biraatiin shamara Arsiitiin maaliif ni ajjettanii jedha. Shamara Arsiitii fi Kiyaariin jedduu guyyumanni fuudhee kaasee waa xiqqoo si qirrii ni jirti. Qirritaan ni jirti. Alaa kulli haal kan Jimmaatis kan Harargeetis gizeeratti kutaa biraa keessaa fuutu hedduu namatti hin tolu shamarri hin qeequ jechuu barbaadetani. Kanaafuu jennaan alaa kulli haal uuma fedhe yoo ta'e haadha ofii arrabsuun Politik of yang gafar rapsun mamnu ayak. Gak beratin gak masol nih teori punya video mana di pada waktu ini. Wai abdio gerara turte yori jettani jirtu. Ammas nan gerara kuno degera rettani wai malaman sani fakkenya fudde warra muslimaafis warra. Kabajam tuh jalan santo kayaknya video kan asosiasi sumber banne mali fi dubbin kun yokin sobata yokin kijibata insa gagale aja dabbin. Hojii sagagala hojjate utuu isin quba qabdu shamarroota garaagaraati waliin mana algaafaadha qabnaamin jedheeti. Haase solanii kuni dhugaa ta'uu dhiisuu mala nuti akka islaaminaa takkatti waan ija keenyaan agarre malee dubbachuu hin dandeenyu garuu isiinis ila amma isa qofa miti wanni akka isiin zayitii itti nattu goodhe wama jabaa wayii jira ala kulli haal wama ta'e ni ta'a isiitis hin murteessinu isas rabbi lubbuu saba gabaasee isiin illee badii isii kana dongortee dhiifama olii godhanii hanga bakka waggaatuma muraasa hidhamtee akkasiin baatu abdii qabnaa
waan hin agarre takka dubbachuu hin danda'amu. Isinis gubatteetuma waan kana goote malee waan jaallatteeti miti isiniin jedha. Shamarri qalbiin isii laafaadha. Soolan immoo akka dubbataa jirutti inni hin sagaagala minaamin jedhaa ture. Kana isiniin jedha warreen galuma sagantaa kanatti nu wajjin turtan galatoomaa.